Tole kabajamtoota keenya kun YouTube Naals Entertainment irraan kan isiniif dhiyaatudha. Maarree keessummaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya eenyu hojiin isaanis maali kan jedhuuf immoo isaanumarraa adda baafannaa. Tole maqaa keessanii fi hojii keessan daawwattoota biraan nu ga'a. Tole galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Hojiin kee maalinni maqaan kee maalinni seeruu fi maqaan koo Raajii Daggafee Dhaabaan jedhama. Akkuma beekamu hojii afuuraa guddaa hojjedha. Hojii afuuraa guddaa kanas bakka adda addaa buufadheen hojjechaa ture. Iddoo tokko kee ta'anii hojii afuuraa hojjechuun immoo sirrii miti. Gamana qubattee gamas qubattee sabaaf dubbii isaa dhangalaastee waan meeqa akkas gootee bilisa baafta nama. Akkan dhaga'ee isin bira dhufetti miseensi keessan xiqqoo ol kaadheedhu akkamii meeskii namoonni buusii buusan akkam baay'atu. Miseensi keenya nuyi namoota 5 taanee namoota qarshii qabanii namoota kadhatanii namoota waan tokko godhanii taanee nama 5 taanee jammarree amma mu waaqayyoo galana ta'u nama 7 wayii taaneerraa nama 7 sataanu namni lamaan kun buusii ariifi nu buusu rakkinan qabu buusii gaarii nu buusu buusii isaan nu buusan kun jiraachisaa jiraannan hingaa jiraachuudha wanti jiraachuuf hojjetamu hojii miti hojii mafuuraasa ta'u jiraachuuf hojjennami maaliifi biddeen keenyaatu taana ammaan kun hin barbaachisu bakka waan biraa bakkee kee jooruuni biddeenumaaf joorrama waan baarkinuudha waan ta'eefi hojii yoo karaa biraa dhibe karaa kana immoo argamuunsaa gaariidha. Kanan jechuu barbaada galatooma. Qophiin keenya goolabamee waan jiruuf amma xumuraatti waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.